Hordoftoota Amii saba kootuuf har'as deebi'ee dhufeera. Baga nagaan eegdan isiniin jedheera. Yeroo darbe barnoota garaa garaa wal wajjiniin barachaa turree waan baay'ee muuxannoon qaburraa sheer isinii godheera. Har'as immoo kunoo namooti baay'een karaa inboksiis karaa koomantiis kan isin na gaafachaa turtanii deebii tokko isinii qabadhee dhufeera. Akkasumas immoo yeroo darbe piroomisii isinii galee akkuman ture har'a deebi'ee dhufeera. Barumsa guyyaa har'aa kana ani isinii kennu kanarratti baay'ee tokko itti fayyadamaa akka isin taatanii fi akka itti gammaddan baay'een abdadha. Namoonni baay'ee wanta isin baay'ee itti rakkachaa turtan waan ta'eef keessattuu FB yeroo fayyadamnu baay'een keenya FB'n keenya duraa hatamee jira moo hin jiru waan jedhu gaaffii gurguddaa keessa gallee baay'een keenya yeroo rakkannu in argama. Haa ta'u malee bilbila namaadhaanis yeroo tokko FB fayyadamnee bilbila namaa keessatti akkaawunti FB keenya irraanfannee kompiitara garaa garaa irratti iddoo garaa garaatti haala garaa garaan fayyadamnee utuu keessaa loogaawutiin godhee yookaan utuu keessaan ba'iin irratti dhiisnee namni kan biraan itti fayyadama jechuudha yeroo baay'ee chaatii keenya. Kanaaf namni itti fayyadamu kana akkamitti akka loogaawut goonuu fi namni bilbila keenya yookaan FB akkaawuntii keenya fayyadamaa jira moo hin jiru isa jedhu tokkoffaa isa kana beekuudhaaf nu fayyada. Lammaffaa immoo namni akkaawuntii keenya kana fayyadamaa jira yoo ta'e yookaan biyya biraatti iddoo biraatti irraanfanne yoo ta'e biyya keessa teenyee biyya alaa teenyee biyya keessatti irraanfannee deemne yoo ta'e yookaan biyya alaa teenyee kan biyya keessa bilbila namaa irratti irraanfannee dhufne yoo ta'e akkamitti ofii keenyaan gargaarsa namaa tokko malee loogaawut godhachuu akka dandeenyuu fi kontirool goone ofii keenya duwwaa fayyadamuu akkamitti akka dandeenyu guyyaa har'aa wal wajjin ilaalla. Kanaaf faayidaa hedduu olaanaa qaba jechuudha. Namni FB akkaawuntii keessan fayyadamuu hin danda'u. Asuma teessanii ofii keessanii loogaawut keessaa godhattanii akka namni sun hin fayyadamne gochuu dandeessu. Lammata immoo namni fayyadamaa jira moo hin jiru isa jedhu beekuuf illee isin gargaara jechuudha. Amma kallattiidhumaan gara barnoota keenyaatti yeroo seennu FB keenya banannee achi keessa seenna. FB keenya ergi banannee kun kanatti nuu fida. Erga kanatti nuu fidee booddee karaa harka mirgaa tuqaa sadan jirtu kanatti buunee ergasii booddee kanatti nuu baasa. Kanatti erganii nuu baasee booddee xinnoo gara olii deemnee siitingii kan jedhu iddoo kanatti arganna. Siitingii kan jedhu kana keessa seenna. Ergasii booddee akkaawunti siitingii keenya kanatti nuu ba'a. Personal information jira, translation for posting jira, font size waan garaa garaatu jira. Kana hundumaa keessaa nuyi garuu eessa dhaquu qabna? Iddoo argamu kana security and login isa jedhu kanarratti cuqaastu jechuudha. Si'a tokkoo fi hordoftoota kiyyaa isteeppii kana sirriitti na duukaa hordofaa itti fayyadamaa illee isiniin jedha. Yeroo kana kanatti security and login keenya kana keessa seennu kanatti nuu fida. Yeroo kana choose friends to contact if you get locked out kan jedhu kan jallaatti gassiqee akkuma argaa jirtan kun iddoo kanatti sinii kaa'a jechuudha. Amma namooti kan biraan fayyadamaa jiru yoo ta'e kun siimoor isa jedhu kanaan ilaaluu dandeenya. Amma kan korraa Huawei Y7 Prime 29 kan jedhutu jira kunoo namni kan biraan illee fayyadamaa jiru yoo ta'e akkanatti bilbila biraadhaan fayyadamaa jiru yoo ta'e kanatti toora naqee isinii fida jechuudha. Kan keessa immoo kan namaati bilbilli sun kan jedhu illee asirratti cheekii gootu yoo kan nama kan biraadha ta'e wanta tuqaa sadii fakkaattu kanatti asii itti buutanii achii booddee loogaawut kan jedhu kana isinii ba'a. Loogaawut gochuu dandeessu nama tokkodha yoo ta'e yoommoo nama baay'eedha ta'e si'a tokkoof duubatti deebitanii loogaawut of all seasons isa jedhu kanarratti gootu. Kana booddee yeroo isin akkas gootanii lafa jiru hundumaati yookaan bilbilli keessa iddoo galee jiru hundumaa sanarraa loogaawut isinii ta'a jechuudha. Ergasii booddee paaswordii mataa keessanii isin gaafata. Paaswordii mataa keessanii itti qishtanii fayyadamtu jechuudha. Ammaan kunoo loogaawut keessaa gochaan jira kanatti. Loogaawut ergi godhee booddee kan koo duwwaatu kanatti naafi kanaafi bilbila koodhaan yookaan akkaawuntii koodhaan namni fayyadamaa hin jiru. Tokko amma namni asirratti namni biraan akkana hordofaa hin jirre argadhee bira ga'eera jechuudha. Lammata immoo na hordofaa jiraatanis akka isin argisiis kanatti loogaawut gootanii bilbila keessanis achi akkaawuntii keessan keessaa baafattu. Ergasii booddee namni sun deebi'ee galuu hin danda'u.
paaswordii mataa keessanii gashattu waan ta'eef jechuudha. Sorry. Kana booddee yoo barbaaddan paaswordii keessan cheenji godhachuu dandeessu dhuunfatti itti fayyadamuudhaaf. Yoo cheenji gochuu baattanis namni sun paaswordii keessan hin beeku gatii ta'eef silayyuu keessatti irraanfatta waan ta'eef paaswordii keessan kana yoo jijjiirrattan gaariidhaan danda'ama. Yoo jijjiiruu baattanis namni sun akka paaswordii keessa waan hin beekneef loogaawut achii ta'eera. Amma deebi'ee inni bilbila akkaawuntii keessan sana seenee gaafa fayyadamuu fedhu paaswordii isa gaafata jechuudha iddoo sana. Kanarraan kan ka'e deebi'ee fayyadamuu hin danda'u. Kanatti fayyadamuu taatu yeroo keessaa baatanii deebitan kan keessan illee sin gaafachuu danda'a paaswordii jechuudha. Kanaaf paaswordii keessanitti naqxanii kana booddee ofii keessanii akkasitti fayyadamtu jechuudha. Egaa namoonni waan akkasii kanaan baay'ee rakkachaa turtan har'a akka furmaata argattan baay'een amana. Baay'een keessan kana akkan isiniif sheer godhuufillee na gaafachaa turtanii. Kanaaf kunoo kana fakkaata jechuudha. FB keessan keessa loogaawut gootanii gaafatti deebitanii kanatti deebitanii galtan kun akkuma argaa jirtan kana paaswordii fi iimeelii keessan sin gaafata jechuudha. Iimeelii keessaniif paaswordii keessan itti naqattanii sana booddee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu itti naqeen sin argisiisa fakkeenyaaf kan godhu jechuudha. Paaswordii keessanitti naqattanii kan daganaa yeroo fayyadamtan akka kanatti irra deebi'ee isinii bana jechuudha. Kanaaf barnoota guyyaa har'aarraa waan baay'ee barattanii itti fayyadamuu illee akkasiin taatan abdiin qaba. Yoo yuutuubii kanaaf haaraa taatan yuutuubii kana sabiskiraayib gochuun digatiina laayik illee godha. Koomentii jalatti ammas barnoota biraadhaan akka walitti deebinuuf barnooti akka ani isinii dabarsu barbaaddan jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Baay'ina koomentii keessanii isiniif hojjedha jechuudha. Viidiyoo garaagaraa kan biroollee dhimmoota teekinooloojii wajjin wal qabatan baay'ee isaanii waraabee qopheesse isinii gaariitti fayyadamuu dandeessu. Yeroo dhiyoottis isiniin gadhiisadhee yaada. Sheerillee gochuu hin dagatiina. Waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif galatoomaa. Guddoo isin jaalladha. Nagaa eegaatti. Ciao.